arjuu Mubarakbii arjuu amma irra cufee jira firankii addaa godhutu jira arjuun kun nama beekamaa obbolchaati TikTok irratti hedduu bareeda hedduu takka fayyadamee jechuu barbaadeeti kunoo gaaraan tana Ayyuub Show firankii sagaleedhaa akkanatti arjuu godhu jira hojiin turaan seenjaa arjuun irra firankii addaa ta'u jira Hello. Arjun kiyya. Dhugaana simbeitu. Ikram nanjaan. Ikram. Ya ikram etiya. Wayya ikrumiye. Daftii duma kana daftii maana farsita. Hello. Arjumiye. Duga ikram nanjaan warra harar. Ikram nanjaan warra harar. Arjumiye an TikTok. Wayye. Nabi taana bimbe ini duga rabbi. Silau nan dagay sumi. Arjun. Nambe itu dua aning bekhanis. Ginamo. Aka era online irratti hitu serka. Bakka nyirami ha nama kanarraa jaalalti nama qabu. Arjun. Akkana itti illee maqaa kiyyaan warra harreen arrabsini. Ani lammiin tiyya harariidha adaree. Yookiin ammoo waa'ee hiitii hedduu tokko namaan gaafadhu niin dhabe. Gootumaan guutuutti saraana qabdee jechuu barbaadeeti. Arjun. Jaalallee ni qabda. Arjun tuba jaalallee qabdu akkamiin na jaalatta? Garuu ati akkamisa? Akka ani jaalallee hin qabu. Baratuu fayyaati. Gin immoo naa taate jechuu barbaadeeti. Dhalaan namatti illee ni mattu. Baatii caalee jira jaalallee akkana keessa deddeemu jira. Arjuu. Dhugaa natti taphatu jirta. Natti taphatu jirta. Taa'ee Arjuu. Waan banaa. Ni Arjuu. Dhugaa taphachuu an bareedina keetis wanta karaalee tiimiti. Imonti hin taqqabamu immoo goran. Immoo taqqabamu. Eegan. Cici Biraazilii kiyyanan dhiisu. Biraazilii kiyyanan dhiisu immoo seenuu nuti dhiisan. Arjuu. Micoota kaa jira warra ganda keessanii. Ganda keessan micoota kaa. Iftuu jaanii. Isin illee sun beeytu. Hombolcha isin sababuma kanaan ani rakkadhee tiimnaan natti faqqaa naa barbaadde. Namarraa barbaadde naa kannite.
Isiin isin beektu namarraa akkamaan fudhatte. Mucaa akkanaa itti. Barattuu fayyaa hojii barannaa. Fayyaa hojii barannaa. Anis fayyaan baradhe. Ani fayyaan baradha. Narsii. Arjun doktoraa miti narsiin baradha. Qoy ati nama raata kaa yaadis hin qabne. Dhugaa rabbii hin fedhu akkana. Akkana hin fedhu. Arjuu maal jiitiin siimame? Akkami? Jaalala moo arjuu waan akkanaa hin haasiin qabu. Ajuyyee akka malee na qabdi. Akkam arjuu? Arjuu? Waa'ee muuzaatii miti silaa wala gireenatti tola. Dhugaa rabbii ikraam naan jaani. Ikraam naan jaani. Arjuu? Rabbii kee ikraam naan jaani. Sin jaaladhaa miti osoo waa'ee kiyyaa hin beekin osoo hin qoratin akkanuma sin jaaladha naan jetta. Ansi qoradhee si jaalachuu kiyya keessa kutee torbee sadi caaleetiin jira eegaan waa'ee keetii barbaadu eegale. Eegaa. Ani hedduu tiiktookii iimeela illee qabu tiiktook akkamatti ilaala. Takkaa laayik illee sin goone. Silaalee baqa natti toleetu. Arjuu? Arjuu obboleessoo naan jettaasa? Dhiira na seete. Hiika. Arjuu? Jaalaltiin muka alarraa nama ni qabdi ni beeytaa? Gingaruu ati akka fiitti taphadhu qoflee natti siin jaaladha maarreejii natti qoosi rakkoon qabu. An dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee keetii hedduus akkaan na rakkasaa jira. Arjuu? Waa'ee kiyyaa baruu hin dandeessu. Waa'ee kiyyaa baruu hin dandeessu. Maaliif ni beektaa? Namni karaa keessanii kan wal beenuun hin jiru. Nuti araatanyaa akka nama masgiida duuba. Wallahi ni beektaa? Arjuu? Dhugaa dubbachuuf takka ijaan sarkee hin beeku. Gingaruu viidiyoo kee hedduun ilaala. Arjuu furmaata sumaa qaba. Arjuu akkamitti rabbiin nagis? Arjuu abbaa kiyyaa dhufe qoyimee kutu akkasiif hin deebisa. Arjuu dhugaa rabbii arjuu amma irra cufee jira firaankii addaa godhutu jira. Arjuun kun nama beekamaa obbolchaati. Tiiktook irratti hedduu bareeda.
hedduu takka fayyadamee jechuu barbaadeeti. Kunoo gaarraan tana Hayyuub Shoo piraankii sagaleedhaa akkanatti arjuu godhu jira. Hojiin turaan seenjaa arjuun irra piraankii addaa ta'u jira. Rabbii keenya dhiisinaan jiru jira. Weeti gaa walumaan ilaallaa ammaa ittiin deebisa. Abbaa kiyyaa dhufeen jee sagalee illee adda baaneef gurbaan dhiiroo mirqaan immoo ni haraare immoo akkami dhiiroo sagalee tiyyallee hedduu dhalaan fakkaattu. Amma gaa sirba tokkoon si gaabbasaan jaanii. Meeti waan jiru ilaallaa inni cinqii akka waan rakkoo sagalee na fakkaatti irratti hin deebisa. Na hojiin turaa godha. Itu di situ jira. Silkiin isaa yaamte. Hello. Ayo. Itu kan nih ada lebih kisah tadi. Wallah. Itu nagi sih pak kasar betul kau nggak pusan. Ayo. Arjun sudah ada fakati Frankie tanah tahu yang pede. Kau kau ini. Hero mali micon tu narati untuk tahu yang di nama kami Yewan Syakir hero. Nama kami abang silki wiraga binanjan. Anggaru apa ini ciru naf kalau mali. Amalan ira ya yoni kira kade. Itu kan ni nama ni gabi itu nak nirdi. Waham dah bu ti orang mali lalar fana tera. Arjun, lufte? Lufte? Abah kaya tufi bra fazari. Amana radi mira. Mali. Arjun mana sok berjisi. Gak situ main sejal ibar. Arjun. Saya, saya Arjun mana anjo cerita. Arju best. Diva mah, Arju. Hayyuub nanjani. Hayyuub Shoo ida. Piraankii si godhee jira. Piraankii ta'uu keetiif galatoom. Dhugaa rabbii liibii jirta dhugaa. Wallahi liibii jirta. Arju. Piraankii adda addaatee jirta. Iya. Galatoom jechuu barbaadeeti. Ashama harka fuunee Hayyuub Shoo maqaa Hayyuub Shoo hin dabalatu waan siinjaa. Prankiin arjuu godhee asumatti dhaabbata. Prankii lama daangoo deebinu nufaana toraan siinjaa.